Harka fuune daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu kun oduu keenya kan guyyaa irraati. Oduu guyyaa irraa waliin Murataa Obsaati. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi amma xumura sagantaa keenyatti nu faana turuu hin dagatinaa isiniin jenna. Bulchiinsi magaalaa Burraayyuu keessatti walga'iin kaadiroota PP'n hojjettoota mootummaa walitti qabuudhaan geggeessanii mormiin hirmaattota irraa isaan mudachuun dhagahamee jira. Miseensonni raayyaa ittisa Impaayeraa sadi godina Arsii Bahaa Aanaa Abboomsaa keessatti sirnicha ganuun wabootti harka kennatanii jiraachuun baramee jira. Aanaa Madda Walaabuu Baalee Lixaa jalaa baasanii godina Booranaa jala galchuu wal qabatee ergamtoonni biltiqinnaa gidduutti wal dhabdeen uumamuun uummata wal irratti kakaasuun jiraachuunis dhagahamee jira. Finxaaleeyyiin Amaaraa ayyaana Adawaa waggaa 127ffaa magaalaa Finfinnee irratti hirmaatan hokkora kaasanii jiraachuun baramee jira. Yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti dhiibbaan barattoota Oromoo irra ga'u jabaatee jiraachuun dhagahamee jira. Bulchiinsi magaalaa Burraayyuu keessatti walga'iin kaadiroota PP'n hojjettoota mootummaa walitti qabuudhaan geggeessanii mormiin hirmaattota irraa isaan mudachuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu kanaa urjii sabaa waan qindeeffatte qabdi. Bulchiinsi magaalaa Burraayyuu keessatti walga'iin kaadiroonni PP hojjettoota mootummaa walitti qabuudhaan gaggeessan mormii hirmaattota irraa isa mudachuun dhagahamee jira. Bitootessa 2023 murni maafiyaa sirni bulchiinsa isaa miseensota namoota bal'aa jibboonni biltiginnaa mormii yeroo irraa gara yerootti isa mudachaa jiru jabeeffachuun qaamota caasaa hojimaata sirnichi diriirsaa oolee ofitti hammachaa kan jiru yoo ta'u, bulchiinsi magaalaa Burraayyuu keessattis hojjettoonni mootummaa gocha gaasisaa sirnicha raawwachaa jiru ifatti kan balaaleffatan ta'uu himaniiru. Bulchiinsa magaalichaa keessatti bitootessa 2023 walga'iin hojjettoota mootummaa kan addaa hirummaan kantiibaa magaalaa Addee Soofiyaan fi hoggantoonni olaanoon sirnichaan taasifame irratti hirmaattonni walga'ichaa gaafii waliigalaa kan adeemsaa hojimaata sirnichi balaaleffatu gurguddoo kaasanii gaafachuun kaadiroota walga'ii geggeessuu kokkee qaban ta'uu beekameera. Walga'icha irrattis gaafileen hojjettoota mootummaa gaafataman sabni isin mana naannota irraa digdanii waraabessa nyaachisaa jirtan buqqisaa fi hidhaa jirtan saba akkamiidha? Isinoo mootummaa saba kamiidha? Shiftaan isin nama ajjeesaa bosonatti galee nama saamaa mana namaa diigaa jettan balaaleffadhaa jettan isa kami? Isin maal gochaa jirtu? Qamadiin isin alatti feena jettan maaliif dursee uummata Booranaa beela hin baafne? Karaa mootummaa uummata Booranaaf nyaata dhiyeessuun maaliif dhabame kan jettu gaafin hirmaattonni irra deddeebiin gaafachaa turan ta'uu himameera. Itti dabalees gaafin walga'icha keessatti ka'aa ture biyya keenyaaf nagaa buusna araara buusna jechaa maaliif ilmaan haadha hiyyeessaa humnaan qabdanii adda waraanatti guuraa jirtu kan jedhu gaafiiwwan ijoo keessaa fudhatamee dhugaa ta'an gaafilee jajjaboon biroo illee gaafatamaa kan turan ta'uun barameera. Dhuma irrattis walga'ichi jeeqamuun waliigaltee tokko malee ba'amuun maddeen magaalaa Burraayyuu gabaasaniiru. Aanaa Madda Walaabuu Baalee Lixaa jalaa baasanii godina Booranaa jala galchuu wal qabatee ergamtoonni biltiqinnaa gidduutti wal dhabdeen uumamuun uummata wal irratti kakaasuun jiraachuunis dhagahamee jira. Bal'ina oduu kanaa daandii bilisummaa waan qindeeffate qaba. Aanaa Madda Walaabuu Baalee Lixaa jala baasanii godina Booranaa jala galchuu wal qabatee ergamtoota biltiqinnaa gidduutti wal dhabdeen uumamuun uummata wal irratti kakaasaa jiraachuun dhagahame. Bitootessa 2023 murni gadaa aangoo siyaasaa dheereffachuuf shira siyaasaa uumuun hojjetu biltiqinnaan uummata Oromoo gidduutti hokkorri akka uumamuuf maqaa godina haaraa hundeessuun aanaalee fi godinoota armaan dura bakka birootti beekaman achi jala baasuun kan biraa jala galchuun tooftaa siyaasaa mandheeffachaa akka jiru beekamee jira. Haala kanaanis wiixata darbe irraa qabuun hundeeffama godinootaa fi magaalota haaraa jechuun kan as ba'e murni faashistii sirna Impaayeraa PP aanaa Madda Walaabuu
boorana bahaa jala galchuun isaa ni yaadatama. Kanaan wal qabatee ergamtoonni biltiginnaa godina Baalee lixaa aanota godinichaa keessa asii fi achi deemuun lafa kee fi seenaa kee booranaaf kennanii cal jettee ilaaluu jechuun uummataan wareegama kamuu kaffallee lafa isaa fi seenaa isaa deebifachuu qaba jechuun uummata okkoraaf dammaqsaa akka jiran beekame. Kuni ajandaa siyaasaa uumee Oromoo wal dura dhaabuu barbaadu akka waan kaabinootni godinichaa uummata Oromoo godina tokkoof aantummaa qabanitti kakaasuun Oromoo dhiiga walitti buusuudhaaf ajandaa yeroo dheeraa uummachuuf akka shira xaxaa jiran beekame. Akka keessa beektonni bilisoo TV timan jalqabumarraa murni bilisiginnaa akeeka Oromoo lagaan gosaaf amantiin wal dura dhaabuun barbaadu tokkummaa Oromoo qabsoo bilisummaa jabaachaa jiru diiguuf ajandaa keessa uume siyaasaa gaggeeffachuu barbaada waan ta'eef rakkoo uumame kanaaf gaafataman sirnicha ta'uu uummanni hubatee ajandaa biroof galtee akka hin taanetti of eeggannoo gochuu akka qabus rogeeyyiin akkasumas hawaasni fi hayyoonni dhaamu irratti argamu. Gabaabfataan lafa Oromoo akkaataa bulchiinsa isaa ta'utti qoqqoodee bulfachuun amala isaa waan ta'eef dhimmi ija Oromoof Oromiyaa empaayireetti jala baasuuf sirni biltiginnaa tokkummaan ofirraa fonqolchuu irratti hojjechuu qabna malee biyyoon siyaasaa koloneel Abiyyi Ahmadiin qabame akka waan gosni Oromoo biroo gocha kana raawwatetti ilaaluu hin qabus jedhameera. Gocha kanaaf murna biltiginnaa irratti duuluun buqqisnee Oromiyaa tan Oromoo cufti irratti walii galuun qe'ee nagaa godhatan irratti ciccinee hojjechuu qabna kan jedhanis qeerroo bilisummaa Oromoo godina Baalee lameeniiti. Miseensonni raayyaa ittisa impaayiraa sadi godina Arsii bahaa aanaa abboomsaa keessatti sirnicha ganuun wabootti harka kennatanii jiraachuun barame jira. Bal'ina oduu kanaa daandii bilisummaa waan qindeeffate qaba. Miseensonni raayyaa ittisa impaayiraa sadi godina Arsii bahaa aanaa abboomsaa keessa sirnicha ganuun waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan. Bitootessa 3/2023 dhaabbanni waraana biltiginnaa aangoo kiyyanaaf eeguun mootii ta'ee akkan itti fufuuf na gargaaru jedheetiin mallaqa guddaa itti baasuun hojjechaa jiru guyyaadhaan gara guyyaatti waraanni isaa keessaa baduun diigamaa jiraachuun beekame. Leengadda bitootessa 1/2023 godina Arsii bahaa mooraa waraana biltiginnaa aanaa abboomsaa irra miseensonni raayyaa ittisa impaayirichaa sadi sirna faashistii PP ganuun waraana gaachana wabii bilisummaa Oromoo robotti makamuun himame. Miseensonni raayyaa ittisa impaayiritti dhalootaan Oromoo ta'an qawwee AKM sadi hidhannoo guutuu waliin mooraa diinaa keessaa baasuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii gochuus maddeen gabaasanii. Ilmaan Oromoo kunii guyyoomsaan qawwee diinaa baatanii saba isaanii irratti yakka dalaguu turaniifis dhiifama gaafachuun miseensota waraana biltiginnaa sabaan Oromoo ta'an ammayyuu biltiginnaaf qawwee baachaa jiran sirnicha ganuun qawwee fi hidhannoo isaanii waliin wabootti akka makamanis waamicha garaagaraa dhiyeessaniitii jiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa ayyaana Adawaa waggaa 127ffaa magaalaa Finfinnee irratti hirmaatan hokkora kaasanii jiraachuun barame jira. Bal'ina oduu kanaa urjii sabaa waan qindeeffatte qabdi. Finxaaleeyyiin Amaaraa ayyaana Adawaa waggaa 127ffaa magaalaa Finfinnee irratti hirmaatan hokkora kaasan. Bitootessa 3/2023 torbee darbii qabu injifannoo Adawaa Oromoo hin ilaallatu jechuun kaasaa ture. Injifannoon Adawaa Finxaaleeyyii Amaaraaf humna kennuun garbummaa Oromoo irratti jabeesse. Oromoon baay'een biyya isaa irrattis cabaa fi mada calanqoo fi aanolee dagatee warra gumaaf barcummaa siyaasaa tiksuuf duule. Warri osoo Oromoon hojjetuu fi nagahee hin jenne har'as dirreetti ba'anii Oromoo arrabsaa fi namoota Oromoo jibbuuf faarsu madda Oromootti muka oofu. Ayyaana Adawaa bara kana waggaa 127ffaa bitootessa takka bara 2023 bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kabajamaa oole irratti Finxaaleeyyiin Amaaraa jechoota Oromoo arrabsanii fi Minilik faarsan dhageessisaa oolan. Akkasumas alaabaa Minilik kan asxaa hin qabne hidhachuu fi qubee suura Minilikii fi xayituu qabu uffatanii Minilik abbaa koo akkasumas xayituu haadha koo jechaa turani oolani. Kana malees naannoo Birbirsa Gooroo, Bataskaana Goorgis, Addababaayii, Masqalaa fi bakkeewwan birootti hokkora kaasuun hidhattoota biltiginnaa waliin walitti waa oolan. Hokkora naannoo
qirkoositti uumamin daandiin cufame dhagaan darbatamuun fi sochiin geejjibaa dhaabbatee ooleera. Okora Fantaalee Amaaraa bulchiinsa magaalaa Hiilee keessatti uumuun kanaan humni bilxiginnaa armaan dura isin tursee Oromoo ajjeesaa ture irratti qaana of eejandaa siyaasa torbee irratti aanu godhachuuf hojjechaa jiraachuu maddeen bilisootiif itti himaniiru. Waan nu dhageeffattaniif galatoomaa. Yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti dhiibbaan barattoota Oromoo irra ga'u jabaatee jiraachuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu kanaa daandii bilisummaa waan qindeeffate qaba. Yuunivarsiitii Dambidolloo keessatti dhiibbaan barattoota Oromoo irra ga'u ammas jabaatee itti fufuu maddeen gabaasanii. Bitootessa 2023 murni faashistii PP ijaarsa siyaasaa dhaabbileen barnootaa akka gaggeeffamaniif hojjechaa jiru. Yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti caasaa isaa jarachuun barattoota irratti dhiibbaa gochaa jiraachuu maddeen eeraniiti jiru. Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Dambidolloo irratti ergaan isaan baatii darbe dhimma amantii Ortodoksii wal qabatee hiriira ba'anii ija shakkiitiin eeguun doorsisa cimaa raangaa jiraachuun maddeen dabalanii teeran. Kana malees mooricha keessatti maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jedhuun barattoota Oromoo mooraa ala ba'anii waa fayyadaman irratti reebicha gaggeessuunis himame. Warreen halkan deemanii irrattis waraanni sirna PP yookiin biltsiginnaa saamicha kan gaggeessu yoo ta'u barattoota Oromoo hedduu isaanii maqaa ilaalcha siyaasaatiin shakkaa akka jiraniif maddeen bilisootiifitti himaniiru. Oromiyaa guutuu keessatti maqaan gargaarsa uummata Booranaa hongee miidhamanii jiru jedhuun gargaarra jechuun dabballoonni sirna biltsiginnaa akkuma kaleessa aadeeffatanii fi TPLF guddistoonni isaanii isaan barsiisanitti hanna fedhii dhuunfaa isaaniitiif oolfachaa jiraachuun beekame. Bisa 2023 uummata Oromoo bakka bu'ee jedhee miidiyaa irratti kan ololu biltsiginnaan yeroo uummanni Oromoo rakkachaa jiru dhiisee qamadii alatti fe'uu ekspoort siizinii irratti odeessaa kan ture yeroo amma maqaa gargaarsa uummata hongee miidhamee gargaara jedhuun umraatiin ammoo kutaa tokko bakka lamatti qooduun uummata walitti buusuuf dantaa siyaasaa mandheeffachuu keessatti kan argamu sirni tortoraa fi du'aan paartii siyaasaa maqaa badhaadhina jedhuun kan of waamanis kaabinoonni sirna biltsiginnaa Oromiyaa keessatti rakkoo hongee fedhii uummatni daraa argaa jiru osoo arganii gargaarsa sababa kanaan taasifamu uummata miidhameen ga'uu irraa kaabinootni Oromiyaa cufa keessatti maqaa kanaan saamaa akka jiranis dabalametti himamaa jira. Saamicha biltsiginnaa kana ilaaluun namootni maaliif gargaarsa funaantan nagaheen ittiin kuttanii jedhu gaaffii gaafataniin wanti isaan maxxansan gabatee gurraacha maqaa yakkaa kan dhiigaa dabalatan shane yookiin waraana bilisummaa Oromootiin wal qabata jechuun doorsisu. Gargaarsa ulaagaa hin qabne maallaqa hanga kana fidi akkasumas midhaan barbaachisu jechuun konkolaataa dhaabanii namoota irraa fe'uun abbuma tokko malee ofiif oolfachaa jiraachuus kan aaran jiraattonni. Uummanni Oromiyaa rakkoo uummata beela'ee kana jarmiyaan hawaasaa garaagaraa isin gidduu hin seenina jechuun jiraattonni dubbachaa jiraachuunis himameeti jira. Kanaan wal qabsiisee haalli yeroo ammaan kana Oromiyaa keessatti jiruu fi uummata keenya daraa irra ga'aa jiru qaqqabuudhaa fi tibba kana wanti alaaf keessaan funaanamaa jiru hammam ga'aa jira kan jedhu hedduu yaaddisaadha. Toora sooshaal miidiyaaf jiraattonni bilisoo TV'n kallattii garaagaraatiin sagalee uummata isaa ta'uun iyyaafataa jiru akka himanitti labdeen Gujii fi Booranaa yeroo itti hammaatee jirutti lubbuun gama kaaniin balaa uumamaatiin gaaga'amu irratti argamti. Sirni tortoraan maafiyaan aangoo dheereffachuuf ammoo tooftaaf diraamaa abbootii isaanii TPLF sirna Ihaadig irraa dhaale har'as uummata keenya irratti fe'uudhaan yeroo isaa kan bulfataa jiru ta'uun beekameeti jira. Haa ta'uuti malee rakkoowwan Oromiyaa keessa jiru hunda saffisaan goolaba itti gochuuf tokkummaan uummata keenya murteessuudhaas kan dhaamanidha. Egaa daawwattootaaf hordoftoota Bilisoo TV sagantaan oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolaba. Sagantaalee birootiin amma walitti deebinu qophiilee Bilisootiif hafan waliin turtii gaarii. Oduu gammachiisaa Bilisoo TV tajaajilli sabaa himaa miidiyaan keessan ijaaf gurrata uummata keenyaa ta'ee tajaajiluu itti fufeetiin jira. Bu'aa bahiiwwan hedduu dandamatee miidiyaan keessan sagalee uummataa dambalii qilleensaa Oromiyaa badda gammoojjii badda daree alaa fi keessa haala oolmaa Oromoof Oromiyaa kutaawwan garaagaraa odeessa ragaa fi raan qindeeffateen
balballoomii oolmaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo akkasumas maan Oromoof qe'een Oromiyaa maalirratti olteef dambaliiwwan qophii adda addaatiin isin dabaluuf qilleensa irratti argama. Toora YouTube chaanaalii Bilisoo TV YouTube chaanaalii keenya subscribe, share akkasumas like fi comment gochuun waan ifiiti guddisuu hin dagatina. Kana malees dhiyootti qophii addaatiin gadi bahuutiif jira. Qophii sona artii Oromootiif gumaata artii Oromiyaa akkasumas qophii qaree fi qareeyyiidha. Qophiiwwan ijoo dubbii dhimma qophii addaatiif gaaddisa marii hayyoota isiniif qopheessuudhaaf jira. Maarree isin yeroo kana wanti nu cinaa dhaabbattaniin yoo jiraate Bilisoo TV'n keenya keessan kiyya keeti kan sabaati. Sagalee uummata keenyaati. Ogeeyyii fi rogeeyyii akkasumas galaalchitootaaf gaazexeessota ammayyaaf ogeeyyii teeknikaatiin kan dabalame Bilisoo TV'n sagantaa isaa guyyaarraa fooyyessaa qophii yaadaa uummataaf dhageeffattootaatis fudhachaa fuulduratti amma biiftuu bilisummaatti imala. Bilisoo TV.